Nachuudha halkan keessa sa'aatii 9 jechuudha. Viidiyoon itti jira. Hirriibni baay'ee tokko na qabatee jira waaqa jechuudha. Iji koo baay'ee na hiitee jira. Iji koo immoo na dhukkubaa maal akka ta'e hin beeku dhugaa rabbii. Ija koo bakka mataa. Nagaan waaqasanii faata akkam jirtan hordoftoota ganna yoo ta'u akkam jirtanii nagaa keessanii nagaa koo galata waaqayyo. Innaa akkam jirtanii yaa bagattis hin ga'e bara haaraa bara 2018 bagattis hin ga'e amiin bakka walumaan nu ga'e jecha yaa namni rafee jiramu jechuudha. Halkan qixxeedha dhugaa rabbii jechuudha. Kana sa'aatii 9 akkas jechuudha. Inni immoo rafee jira jechuudha. Ani immoo lukkuun hojjechaa jira jechuudha. Sogoo biyya akka kanatti kennu hojjetaa hin jira jechuudha. Banan garaajala lukkuu hojjechuun anaan jalqabaa osoo hin taane irra deddeebi'ee hin jira jechuudha. Wal bilcheessinee jira jechuudha. Inna yaa sagaleen gosoota jedhanitti haasa'an jira jechuudha. Yaa kana fakkaata intani isaa jechuudha. Barbareellee barbaree kanuma malatti bitee mana jedhe waan ta'eef bakka baay'ee tokko sugoon isa baay'ee intani namatti jedha dhugaa jechuudha. Baay'ee tokko baay'ee jechuudha. Amma yaa jalqaba ramaan waraabne jechuu dandeechani. Dhugaa dubbachuudhaaf natti tolu kiristoosiin jechuudha. Inni mataan na dhukkubaa tures jechuudha. Innaa kana waan jedhee yeroon addaan babaasuuf otoo waraabee gaarii ture. Maaramiin natti tolu didee mataan na dhukkuba jechuudha. Ijatti ganna waraana. Ija koo keessa ganna waraana dhugaa rabbi jechuudha. Iji koo na guba jechuudha. Innaa har'a baay'ee beezeen ture jechuudha. Innaa akkasasaniin jedha hordoftoota koo'ii warroonni biyya martanis waaqayyoon biyya keessaniin sin ga'e. Isinis immoo biyya keessanitti nama dabarsuu maatii keessan ijoollee keessan abbaa manaa keessan wajjin nama dabarsu waaqayyoon sinaa godhan siniin jedha. Waaqayyoon biyya keenya biyya nagaa biyya jaalala tokkummaa nuuf haa godhu. Bara kana immoo barri beeluun itti badee bakka siqaayin itti badee gammachuu bichaa dhugaa haati hiyyeessaa boo'uu kan dhiistu abbaan hiyyeessaa baadiyyaatti haati hiyyeessa abbaan hiyyeessa kan boo'ani waaqayyoon nurraa haa dhiifatu. Kan bara kanaa immoo ga'ee jeetuma waaqayyoon dhiiga dhangala'u kanas biyya keenya nagaa nuuf haa godhu siniin jedha. Amma kaya intani koo immoo miicadheen jira jechuudha. Yoo miicee qulqulleensa hin jira dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif foon koo jechuudha. Sugoon isaatis amma miti maaramii jechuudha. Suuraa kanatti gochuun jammaree jechuudha. Kinooti akka kanatti itti godhadhe jechuudha. Bana garaajila jechuudha. Lukkuu hojjechuun dhugaa waaqa jechuudha. Salphaadha jechuudha. Maaramii jechuudha. Waan intani nama jedhu miti. Al tokko bichaati yeroo tokko hojjette ta'e taana isin dhibbu jechuudha. Dhugaa qal'aanii jechuudha. Kan qalamu namarratti wacaan jira jechuudha. Kanaaf anani ittiin jedhee innaa akkasitti hunda isaayyuu itti naqa jechuudha. Yaa dhiqee saddeetti godhee jechuudha. Loomii minaan safadhee yaa halkan waan ta'eef haasa'a hojjechuun natti hin tolu dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taana. Maaliif inni guyyaa har'aa hojiirra oole waan ta'eef dadhabee jira. Gara waan ta'eef hin jeequ jedhee tana jechuudha. Ammas immoo suuta haaseen jira. Isheen tun immoo jechuudha. Nyaata malatee qoshasha ishee kan keessa taa'u keessaa kan laaxxamedha jechuudha. As gubbaarra wanti laaxii wayita kan jirti ishee wajjin kaastee baatte jechuudha. Qoshasha isa keessa jiru jechuudha. Inni akkasasanii jedha hordoftoota koo ayyaana akkasitti dabarsuun ta'u waaqayyoon galanni haa ta'u. Waggaa darbee dhugaa dubbachuudhaan viidiyoo kana
wanta kanarratti guyyaa biraan dubbadhe jechuudha. Namichi sossobaatuma jira. Irraafuu jira dhabe yemmuu. Sagalee xiqqooman dabarsu jechuudha dhugaa rabbii. Innaa የመጨረሻ ደግሞ መካናፌ እንትን ሲታን ኮዳኒ jechuudha. Gogaallee ittaan godha. Maaliif cidditti godhee miicin jira waan ta'eef ittaan godha jechuudha. Keessummaan kan natti dhufu baay'eetu jira jechuudha. Inni akkasitti godheen jira amma. Inni akkana fakkaata akka argitanii. Yoo bishaan ittiin godhamu inni akkuma kanatti naginu akkanumatti bisheessa. Yoo gana garaachi maaltu balbala rukuta sa'aatii kana sa'aatii sagalitti maaltu balbala nurratti rukuta. My God, maalidha? Dhugaa rabbii balbala rukuta sa'aatii kana eenyu akka ta'e hin beeku jechuudha. Ani banu garuu lakke sibjee maal akka garuu maaliif rukutu sa'aatii kanaan dhugaa rabbii yana. Marga balbala rukutaa jiru.